Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashamaakam oltan sagantaan keenya eegalee kan har'aaf qixeessineen hidhattoonni waboo waraana mootummaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu himan. Baalee Bahaatti dhukkuba gifiraan namoonni 5 lubbuun darbu aangaa fayyaa dubbisneerra. Namoonni akka du'an ammanni kan kaasan jira naannoo gara keessii 5 tokko deebii qabnaa jecha. Tasbeetu goona waan ta'eef kana walitti dhufeenya qaba yaala. Godina Booranaatti namoonni 10,000 lakkaa'aman bonni hammaachuun qeerraa buqqa'an. Horii karraa 3 loon 300 muluu dhabe duwwa taa'u haamuwaan sun dhabe inni nu deeggarsa nam kadhatu akkasii jira. Odeessaalee gaggabaaboos qabnaa saganticha firaa ol balaa isinii dhiyeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan ABO shanee jechuun waamu ji'oota lamaan darban kanatti waraana humna nageenyaa mootummaa waliin gochaa turan irratti loltoota mootummaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu hime. BBC'n mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa irraa adda baasuuf yaaliin godhe hin milkoofne ammayyuu taana. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan kan shanee jechuun waamu ji'oota lamaan darban kanatti humnoota nageenya mootummaa lolee dhibbaan kan lakkaa'aman ajjeeseera jechuun ibse. Naannoo Oromiyaatti michuutii PLF kan ta'e gareen kun garuu ragaa kana mirkaneessu waan dhiyeesse hin qabu. Dabalataan waraanicha irratti hidhattoonni isaa meeqa akka ajjeefaman waan jedhe hin qabu. Akka ibsa kanaatti bakkeewwan garaagaraa 5tti humnoota nageenya mootummaa wajjin kan wal lolan gareen kun waraana kibba Oromiyaa keessatti gaggeesseen loltoota mootummaa 400 ta'an ajjeesuu hime. BBC'n mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa irraa dhimma kana adda baasuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Yeroo garaagaraatti qaamolee waraana keessa jiran lola kana irra aanuu miseensa faallaa isaanii jiru immoo ajjeesaa turuu irra deddeebiin ibsu. Akka dubbii himaa garee kanaa Odaa Tarbiitti gidduu kana Shawaa Kaabaa akkasumas gama godina Gujiitti loltoota mootummaa wajjin wal lolaniiru. Manni maree nageenya biyyaalessa Itoophiyaa dhiyeenya ibsa baaseen naannoo Oromiyaa keessatti gandoota 1255 hidhattootaan to'atamanii turan harkatti deebifachuu fi caasaalee mootummaa diigamanii turanis deebisee ijaaruu himeera. Dabalataan immoo naannoo Oromiyaa keessatti tarkaanfii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatameen hidhattoonni 3,000 ol to'annoo jala oolfamuu ibsee ture. Dubbiimtuun ministeera muummee Abiy Ahmad Billaneesiyyuum torban darbee keessa naannoo Oromiyaa keessatti opereeshinii hidhattoota irratti godhamuuf bulchiinsa koomaand poostii 3 hundeeffamuu himanii turan. Humni nageenyaa federaalaa fi naannoos opereeshinii kanarratti bobba'uu himanii. Dhuma ji'a waxabajjii fi jalqaba ji'a adoolessaa keessa haleellaa namoota nagaa irratti Wallagga Lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti raawwateen lubbuun namoota 100 lakkaa'amanii darbeera. Jiraattonni lubbuun hafanii fi mootummaan haleellicha kan raawwate hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO shanee jedhee waamuu ta'uu himanii turani. Gareen kun garuu hin waakkate qaamii walabaa qorannoo akka gaggeessu gaafate. Waraanni kaaba biyyattiitti eegaluun dura lollii fi walitti bu'iinsi gama kibbaa fi lixa Oromiyaatti hammaate jireenya lammiilee nagaa hedduu hubeera. Haa ta'u malee haga waraana kaaba biyyattii jiru gurran argannee jedhu kanneen itti dhiyeenyaan hordofan. Godina Baalee Bahaatti dhukkuba gifiraan namoonni 5 lubbuun darbuu itti gaafatamaan waajjira fayyaa godinichaa obbo Xilaahun Takkaa BBC'tti himan. Akka itti gaafatamaan kun jedhanitti hordoffii taasisaniin dhibeen kun aanaalee godinichaa 4 keessatti argamuu gaafa adoolessa 28,2014 mirkaneeffataniiru. Hamma yoonaas namoota 348 irratti dhukkubni kun kan argame yoo ta'u namoonni 202 immoo dhukkubicharraa bayyanataniiru. Kaan 80 immoo yaalamaa jiru jedhan. Sababni bu'uuraa dhibee kanaas hanqina nyaataa godinichatti mudatedha jechuun himu. Namoonni dhukkubichaan qabaman mallattoo akkamii agarsiisu jechuun waa'illi koo Habtaamuu Xibabuu itti gaafatamaa kana dubbiseera. Hawaasa keessatti fakkeenyaaf namni ho'a qaamaa fi fuularraa qabee gara qaamatti faca'u shifta jedhu yoo qabaate yookaan ingiliffaan raashii jedhamu yoo qaba maqoo popular raashii yoo qaba community definitionidhaaf guuttateera jenna. Akka ogeessatti immoo mallattoowwan iddoo lamaa fi mallattoowwan biraa sadan jira. Sadan keessaa tokko yoo irratti mul'ate iftoo jennaani. Kana keessaa immoo ho'iinsa qaamaa raash ufa'uu kaaf funyaan dhangala'aan bahu yoo kana qabaate ijji isaa deemachuu kanneen yoo qabaate mallattoo dhumarratti sadaan yaame kana keessaa yoo tokko qabaate
lamaan duraa fi isa tokko kana keessa yoo qabaate shiftuu kan suspected measure jedhama jechuudha. Kanaafuu dhibeen kun gifira ta'uunsaa mirkanaa'eera? Qorannoo gaggeessineera. Keessatti jalqaba mul'atan irratti naannoo godinaa gara keebii shan fudhannee laaboraatoorii jiran laaboraatoorii arginee ture. Kana keessaa sadan irratti konfirmii ta'eera jechuudha. Mee namoonni kan lubbuun darbee yookaan immoo kan miidhaan cimaan irratti qaqqabe jiru? Almost hojii to'annoo bal'aa hojjechaa jira. Hawaasa keessatti darbee meebii isas ta'uu dhabuu baatu namoonni akka du'an ammanni kan kaasanii jiran naannoo gara keebii shanan tokko deebii qabnaa jechuudha. Sababuma kanaan jechuudha. Suspect goona waan ta'eef kana walitti dhufeenya qaba inni yaala. Keessattuu dhibeen kun complication hamaa qaba. Complication inni qabu keessaa tokko pneumonia jaanina ijaa lichi sombaa cimaa ta'e dhibee gurraa dhibee sammuus jeequmsi sammuu nama sana irratti akkaataan itti mul'atu jira jechaadha. Kanaaf namni sun akka saaxilamu ta'a jedhamee yaadamaa jechaadha. Yoo dafamee qaqqabame garuu yaala yoo kennameef namoonni kun lubbuudhaan baraaramuu yookaan komplikeeshinii kanatti osoo seeni dhibee wal qabaadhaaf osoo saaxilamanii fayyuu danda'u jechaadha. Garuu si yaaddeessa sintarii akka qaama dhimma fayyaa godinichaa hoogganaa jirutti si yaaddeessaa jira tarii immoo yookaan salphumatti to'achuu dandeenya humna ofiitiin yaaduu qabdu. Wanni sirriitti beekamuu qabu dhibeen kun underlying cause qaba yeroo ammaa kana. Underlying cause isaa maal inni malnutrition yookaan food insecurity jira. Beelli kun dafamee irratti hojjetame taanaan dhibeen kun hin dhaabatu. Yeroo underlying cause kana amma dhaabuu hin dandeenyetti immunity namoota yookaan annisni ittisa dhibee namoota xiqqaadha waan ta'eef yoo saaxilaman battalatti dhibeen kan fudhachuu danda'a waan ta'eef underlying cause irratti baay'ee hojjechuu nu gaafata jechuudha. Odeessaalee gaggabaabottan darbaa Yuugaandaa Gandamaadii Okkoloo jedhamutti namootni dhugaatii alkoolii manatti hojjetame dhugan 12 lubbuu dhaban. Poolisiin akka jedhutti namootni 12 lubbuun isaanii darbe gosa dhugaatii alkoolii jiinii manatti hojjetamu dhuganiitudha jedhe. Poolisiin Paakistaan ministeera muummee duraanii biyyattii yakka shororkeessummaa raawwataniiru jechuun seera farra shororkeessummaan himate. Ministeera muummee duraanii Imraan Khan irratti qorannoon kan eegalame erga isaan michuu isaanii akkaan walitti siqan poolisii fi mana murtiitiin hidhamuu fi dararamuu himataniiti. Gareen addaa Yuukireen tokko Raashiyaa dhiyeenya magaalaa Mooskootti intala gorsaa Puutiin boombiin ajjeesaniiru jechuun Raashiyaan himatte. Intalli dubaraa ganna 29 Daariyaa Dugna gaazexeessituu taatu konkolaataa isheerratti boombii hidhameen dilbata darbee ajjeefamte. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Odeessa itti aanutti ce'a. Godina Booranaatti namoonni 1000tti lakkaa'amanii fi sababa hongeen hammaachuun qeerraa buqqa'anii aanaa Dubluqitti qubatanii jiran ammallee qarqaarsa akka fedhan himan. Jiraattonni godinichaa 7,000tti siqan sababa qabeenya harkaa dhumeef jecha aanaalee 5 dhihoo jiranirraa dhiyeenya magaalaa Dubluqitti qubatanii jiru. Naannoo kanatti walitti fufiinsaan bokkaan waqtii eegamutti roobuu dhabuun horii miiliyoonaan lakkaa'aman kan obbaasennaa ta'u sadarkaa lubbuu namaaf yaaddessaa ta'etti ga'ee jira. Jaarsoo Bulee itti gaafatamaa waajjira buusaa gonofaa aanaa Dubluq waayila koo Eeliyaas Hordofaatti dubbise. Aanaalee godina Booranaa keessa jiran keessa aanaa dursaa hongeen miidhamee horiin hedduun irraa dhumate. Nami baay'inni isa hedduu guutuudhaaf keessa aanaan Dubluqi tokko sunirra kan ka'e uummati hedduun guutuu dhabe jechuun horii ree loon kotte duudaa waan qabu hunda dhabee baay'inaan gara magaalaatti buqqa'ee jira. Baay'inaan nam gara 979 akkasiin ta'a. Kan buqqaa akkasi agammaatti buqqa'uu jira. Garuu warri buqqaa kun jireenyi isaan duraan kee jiraachaa turan jireenya horii ka qaban hawaan nami qabu cuf qabu amma waan sun cuf dhabanii ka jireenyi isaanii duraan baadiyyaa kee ture baadiyyaa keessa amma magaalaa dhufanii rakkoo guddaa kee jiranii man hin qabanii man keessa qaban keessa sababa horii dhabaniif yookaan waan qarittiin jiraatan dhabaniif man sun keessa buqqa'anii asii galanii
beelaan wal qabatee beeljaba kee jira. Inni waan ittiin jiraatu dhibii waan hin qabneef deeggarsa nam dhuunfaa kan mootummaa kan miti mootummaa hedduu barbaada. Akka mootummaatti deeggarsi gandooti isaanii keessatti taasifamuufi jiru duralleen G3 akkuma naattu guddoo adoon dhufin ture. Deen hangaruu seenee gandoota keessa waan qaqqabanii argataa jiranii. Agammalleetti wanni isaan argatan gaa waan hin ta'inii fi beelii isaan harka qabullee nagammaa cimaa. Bisaanillee wal qabatee iddoon isaan itti qubatanii jiran sun diriir dhaattuu yookaan magaala dhaattuu waan ta'eef bisaan hin argatanii kan fayyaa namaatiin wal qabatee alammaata gandoota hedduu keessa isaan buqqaanii gandoota aanaa keessa jiran 13 irra buqqaanii jiranii sun qofaaniti aanalee hedduu irraa aana garshanii haaki dilloo haaki waajillee haaki dirree miyoo gandoota kan keessa bubuqqaanii aana kanatti baqatanii yookaan qubatanii jiranii. Kanaan wal qabatee naannoo sunitti wanni fayyaa fula hedduu waan walitti dhufaniif shintibeetiin qabanii sunbir dabree hanqinni nyaataati jaarsiin jira jaartiin hin jirti haala kanaan wal qabatee hanqinni nyaataallee cimaa ka'ee jiranii. Mee namoota achi keessatti qubatan keessaa isin akka nama dhuunfaa tokkotti deemtanii dudubbistanii rakkoo isaanii hubattanii jettanitti mee seenaan isin gaddisiise maaltu jirame? Wanni addaa akka malee miirna mammeessa yoo ati gartu. Nam duri horii karra sadii jechuun loon gar 300 ol haa qabu. Hamma loon 300 muluu dhabe duwwa taa'u akkasumatti nam duri nam deeggaraa ture. Ha gos jedhanii booranii akka gosaatti irraa waa fudhachaa ture. Hamma waan sun dhabe inni nu deeggarsa nam kadhatu. Hafiifuu nam kadhatu. Haa akkasii jira. Yoo ati laaltu fula isaan keessa godaanan deeggar deemne laalle. Moona isa yoo ati gartu moonaan isa durii moona bal'oo moona guddoo akkasiiti amma immoo moona sun keessa horiin dhabame horii tokkollee dhabe giseen nam deeggarsa nam gaafatu qarshii qara durii horiin sun dandamachiisa jedhe waan baankii qabu cufa fixe qarshii hin qabu am qarshii si kadhatu ha deeggarsi midhaan durii akka fedhe barbaadate nyaataa tur dhabe am si gaafatu ha durii mi akka barbaadu. Bitat haam dhabee si gaafatu yoo ati laaltu waan akka malee gara si nyaataati. Ulfaadhaa galatooma. Eeyyee galatooma. Odeessa dhumaan Pirimeer Liigii Ingiliiz akkaan eegamu irratti Eeliyaas Mulgeetaa gabaasa qaba. Manchester United fi Liverpool waancaa Premier League England 39 injifachuun kilaboota hundarratti caalmaa qabanidha. Garuu morkattoonni lamaan kun har'a galgala Old Trafforditti yoo argan erga dorgommiin bara kanaa eegalamee as injifannoo jalqabaa argachuuf yaalu. United taphoota jalqabaa lamaan injifatamaniiru. Liverpool ammoo lamaanuu walqixa ba'an. United yeroo tapha kana mo'aman taphoota xumuraa lamaan bara darbee mo'aman dabaluun walittaansanii injifatamuun seenaa badaa bara 1972 as kan galmeessan ta'a. Darwin Nunes kaardii diimaan kan dhaban Jurgen Klopp midhamuun taphattootaas isaan yaaddeessaa jira. Akkaataa qabiinsa kilabichaa laalchisuun deeggartoota Unitediin abbootii qabeenyaa irratti mormiin haaraa akka geggeeffamu kan eegamu yoo ta'u dirree alaa fi dirree irratti waan qalbii hawwatu argisiisa jedhamee eegama. Brentfordiin akkasitti mo'amuu isaanii hordofee waldaan deeggartoota United ibsa jabaa baaseen akkas jedhe akkuma yeroo hunda jennutti qurxummiin mataarraa tortoruu eegala. Maatiin Glazeris haala badaa kilabicha keessa jiruuf itti gaafatamummaa fudhachuu qabu jedha ibsichi. Bari dorgommii kun erga eegalamee ammallee yeroo gabaabaa ta'us Liverpool qabxii 3 jalqabaa argachuu qabu. Sanas kan godhan kaardii diimaan tapha Palace waliin taasisan irratti kan ba'e Nunes osoo hin qabatini. Thiago Alcantara, Diego Jota, Curtis Jones, Joel Matip, Bobby Firmino, Chamberlain fi Konate miidhamaan kan dhaban Klopp torbee rakkisaa dabarsine jedhan. Guyyaa guyyaan namni ta'e ni miidhama. Guyyaa guyyaan namni ta'e ni miidhama. Maaltu ta'aa jira akka jettus si taasisa. Falfaltuun mana kana seentee jirti moo jechuun waan hin eegamne dubbatan. Dhaggeeffattoota keenya kan har'aaf jennee goolabne boor walitti dichaanaa hangasittuu gaariitti bula.